dhowwatti isaanii duusaan jedduu maqanii kaleessa hoo jedheetuma ofirraa cafaqe makalaakaa Itoophiyaa jedhan sanuu dhageeffadha. Kuni ergaa obbolummaa ergaa dhiigummaati. Jiillee daguuggame jechuu seenaan qabu siniti meen jira. Boru wanni tokko yoo tahame beektanii raftan inni artummaa rafe inni qori rafe inni dawwee rafe inni caffaa rafe inni qamsee rafe beekka rafe daqiiqaa 30 sitti fudhatu dhagaasi duratti sorame of jalaa maqsuudhaaf. Mootummaan ani mootummaa jennaan mootummaa isaa agarsiisuu qaba. Mootummaa isaa agarsiisuun qaama kamuu haa ta'uutii qotee bulaa manarra gubuu fi ajjeesuu dhaabuu qaba. Ammaaf kanuma barbaanna. Beekna. Mootummaan isa akka abbaa biddeenaa ta'e. Ammaaf garuu kana dhaabuu yoo danda'e inni halkanii guyyaa dhumuu jiru inni isaan uleedhaan uummata keenya kaan bajaajirraa fuudhan kaan maaliin lafattuman kaan makiinaarraa buusanii uleedhaan qaxaqatan nama waan takka quban qabne sanirraa hafee makiina bajaajii jedhani miti makiina warra jilli dhumuugaa makiinaa tokko karaarra deemu nama fe'uu fi eessa deemuu fi eessaan dhaqxa jedhanii nama tumaa oolan shifeerota isaan mootummaa ta'anii biyyatuman kun isaan oliin du'a biraa qopheessaniif uummata kanaa duula hidhanammoo isaanuma. Isaan kun eenyu? Isaan kun humna addaa naannoo Amaaraa jedhamu. Isaan faannoodha. Halkanii guyyaa paarlaamaa keessaa faannoo jajamuu jiru liyyuu hayliitu wanni jedha. Gaafa tokko uummanni kun lola mataa isaa dhaabanii diimee ganda nama loleen beeku. Gaafa tuqamu garuu hamma loluu fi eessa takka dhaabbatu isatu beeka. Waan inni balleesse natti hin himin. Maal balleesse? Lola isintu wal waame. Lola eega waamanii guyyaa 5 darbaniira. Lola Baaldiraas deemaa laalaa waan isaan jedhan hin haqan. Waa dubbatanii haqan. Warri faannoo jedhamu maal akka jedhan dhaggeeffadha. Maal akka jedhan guyyaa 5 dura. Shawaroobit kominikeetinii yookiin aktivistoonni isaanii maal akka haasaa turan. Lolaaf qophaa'aa turan. Gaafa lola boruu banna jedhan ammoo Onok Shaneen loluu yaadeera jedhanii uummata waamuu jalqaban. Achiin booda galgala waa godhanii bulanii ganama lolaaf qophaa'an. Dhaggeeffadha. Ganama achumaan lola itti banan. Lola isaan itti bananii ofirraa deebise Oromoon. Lola isaan itti banan ofirraa deebise. Ofirraa deebisuun akkasii miti. Ilma dhiiraa galolte tarkaaffii hammanaa natti hin darbinii achumaan waraanii wanni jedhamu jiru. Bakka ati jirtu dhageessi cabsa. Ummatichaafis himneerra daguu akkasin ittiin taane dhuga akkuma obboleessi keenya kun jedhu. Walaakin wanni nuyi agarree ummati kun akka walitti hin dirmanne jedhame dhugama loluma dhaabuu fi dhugama namni gaamana akkam baane jedhame lola kan deemne akka ofirraa lolle nuti jedduu bisheenaa nama qawwee qabuun akkas seena nuti. Idaa dubbii waan biraati. Idaa dubbiin Oromoo mana deebisanii warra kaan hin kottaa lola ammasii qabne irraa jechuudha. Akkannin ta'u. Kanaafuu dhaamsi keenya ammas ummata kanarratti waa tokko yoo tahame nama aalatu hin deemina. Abaluu kana jedhee warra Feesbuukarraa warra Tiwiitararratti bu'amee maaliif akkas miti. Isintu mootummaa warri kaan ummataan ofirraa dhorkaadha jedhe. Mas'uulummaa faannoon ofirraa dhorkaadhaan qabnu nuti. Mas'uulummaa faannoon akkasaa ta'uutiin qabnu nuti. Mas'uulummaan yookiin itti gaafatamni nuti qabnu ummati keenya kan dhumne wal quba qabaadhaa jechuudha. Nama 300 jalatti dhiyaatu asii jala jiru kuni hundi isaa bilbilee maatii isaa yoo gaafate waan akkanaatu deemaa jira yoo jedhe isaa suni ollaatti yoo himan ummati hanga ta'e wal quba qabaate jechuudha. Dhageeffadha. Kana jechuun nuti ganama ka'aatii duula biyya kanaa deemaa lolaan jedhe. Ganama obboleeyyan keessan lolamnaan akkuma ammaan duraa dirmadhaa. Dirmatu warra sin dhowwu warruma san tahuu beekaa cafaqaa ofirraa. Bas ajaja kominikeeshiniin dabarsan takka isaatti hojjetina. Inni duratti haa hojjetu. Alaafummaa mootummaa isaadha. Manni warra jiillee manni lama gubatu hin qabu waru. Ummanni warra jiillee namni lama wareegamuu hin qabu. Inni du'a si taa du'uuti ati maaltu si gashee mana taa'e hin taa'u.
waliin jiraanne irra malee duuma waliin hin jiraanne har'a kana dhuma yeroo hundinuu silaa hidhaatti nu guurtan immi kan waan mana hidhaa 4 fi 5 sanii fudhatu ta'e. La amma karaa cufuu hin danda'a mootummaan waraanni karaan akkanatti sii cufamu hin jiru Oromiyaa miti kan jiru obboleessa Hasan Ahmad la miti karaa cufuu hin danda'u karaan qawwee malee cufamuu hin danda'amu karaarra kan jiru waraana dishqaa fi moortarii fi arbeejii hidhateedha kan jiru waraana qotee bulaan karaa hidhuu hin danda'u karaan isaaniitiin qabameera karaa hidhuu dhagnaan dubbiin baddeetti suni kan tahummoo dirqama yoo ummanni jiillee boru lolame osoo gudii waraanaa kun achi jiru yoo ummati jiillee boru lolame walii dirmatuun dirqama kun immoo lola waamuu miti kuni lola saba tokko sabarra waamuu miti kuni ofirraa difaa'a godhu lafa warra jiilleerra nama dhufee boru waraana irratti bane dirmatuufiin dirqama Oromoo Walloo aanaalee lamman itti aantan dirqama kuni wanta hunda keenyaati dirqama hunda keenyaati inni achi jirtu qaamaan dirmatu inni bakka biraa jirtu sagalee ta'uu waan jirutti himu halkan kana marihatee fixee taa'u dhokatamee gadi deemamu jiru miskiina taatee duu deemtuu nama shan taatee duu dhokattee deemtuu karaatti filaxooriin tokko si eegee daaras godha dhugaa jirtu irree wal qabatee maqaanu jala kijiba sa'aatii muraasa keessa hundinuu gadhiisee baqata makiinaan jaatamni guyyaan tokkotti harkaan kennani wal biyya kanaaf dhugaan jirtu kanu mootummaan federaalaa dhufee addaan baafnaan baase kabajinnis hin jiru yoo boru jara kan addaan hin baafne yoo boru ummanni kun gama tokkoon mootummaa tahanii sanbateetti nama duullaantumaa gama tokkoon shiftaa tahanii gara siin ummata kibba jiillee fixan asitti dhiifamni hin jiru mootummaa isaa asiitis mootummaa isaa naman dhugaan jirtu kanuma ergaa warra jiillee dhummuugaatti kuni waraanni gurguddaan bu'eera kibba lixa jiillee gandoota baadiyyaa yookiin asbaaltii ol karaa jawwaa fi battee asbaaltii ol goda kana gandoota maqaan hawaaman amman hin dagadhe mana ganda lamatti gubaa jiranii dhukkaasni akka nutti godhataa jira Oromoon garuu hangas dhukkaasatti hin banne wanni isaan gallee fi namni walii dirmate hin jiru kanaafuu ummanni nu quba qabaadhaa dubbiin loli nu baname siyaahi jarri asfaaltirraa ni da'ata gadiin oliin ammoo jarri qawwee banaa wanni isaan nu gallee loluma mootummaan nurra baname nutti fakkaataa jedhaa jira gudee gandi gubataa ture bakka gudee jedhamu kana gandi gubataa ture achirraa tokko kan naa himame manni gubataa jira gudeetti dhukkaasinis ni jira gandatti aanu dhukkaasinis ni jira manni gubataa jira ganda tokko daangaa jiraa jiru waan ta'eefu qundee yookiin qundee manni gubataa ture laayibii kana duun isheen hin ture jechuudha mootummaan jedhu isheen na jennaan mootummaan asitti batteetti uummata marsuuf jira lafni guutuun isaanii ganda achitti gandi nurra gubataa jira wanni isaa nuuf hin galle gabaabamatti qundee bakka jedhamu kuni kibba lixa jiillee jechuun gandoota magaalota akka battee fi jawwahaa kanarraa gara aduu galgalaatti jechuudha bakka jaraa wal daangessa warra ji'oogiraafii lafichaan beekne kanaafuu ergaa kiyya kuni Oromoonni Walloo qophaa waan deemuuf deemu hin beeknu waan naannoo Oromiyaa irratti diraamaan dalagamuu ture san nurra dalaguu yaaduu hin beeknu wanni akkasii immoo Oromoo Walloo irratti dalagamuu Oromoo Walloo 1500 ajjeesuun waa yaadamu miti Oromoo Walloo hoo jedhee duucha faqee zoonii keessaa isaan baasee mootummaan federaalaa jaalatee akkuma durii san dhufee ofiin eegu liyyuu haayiliin baqiidha cafaqnee shii ani jabaa ofiin jettu hunda shiidhaa kaan hidhaa guurree kaan manas sodaachifnee rawaa takka fiddu jedhaniiti haga gammoojjii dawwee hanga eessaa bakka ammaan dura miilaan ejjetanii hin beekne dhaqanii nurratti bookkisaa jiran dhaqanii
maltii keenya lolatti bobbaasanii dubartii isaaniitti ol garagalanii caffaru jiran. Dhugaan jirtu kana qabadhu. Bakka takka ammaan dura daffarameen beekne kan daffarsiise jabaa keenya hunda gariin qabu birriin bitanii gariin hidhaa isa dida hidhaa guuran. Irran deebi'a jabaa keenya gariin birriin bitan xiqimii fi silxaanaan bitan. Dhaggeeffadha. Bitaniiti karaarraa maqsanii diina ummataa godhan. Isa obboleessatti bobbaasanii ol garagalanii dubartii isaatti caffaraa jiran. Farshaanii. Haqiiqaan lafa jiru kana ummata walloo baan cabse isa kana. Ummati walloo garuu cabees jilbiiffatees kufees ka'uu ummata beeku. Kan ammoo qabadha. Haqiiqaan lafa jiru isa kana. Har'arraa qabee namni tokko ga'aanaan tokko qaama mootummaatiin lolame ati ciiftee du'u eenyutu sitti mootummichi barisuma beekumsanii. Maqaa mootummaa godhatan malee maltii qawwee dura dhaabbatu hin dandeenye bara. Argeera ummati walloo biyya kaama sangaan. Cafaquu mirga qaba. Guyyaan tokko lama cafaqee gara zoonii ofii keessaa baase ani mootummaadhaan ni jedhu makkalaakayaan Itoophiyaadhaan dhufee haa eegu. Haa eegu dhufee. Dhaabbatee daangaa isaarra dhaabbatee eegaaf inni haa qotatu. Lakkiin hungal